yaa warra gaafa balleessitan abbaa isinii lolu qabdan yoo roorrifamtan abbaa isiniif lolu qabdan yaa warra gaafa gufattan haadha isiniif rifattu qabdan gaafa beeloftan seenaa gabaabaa galanni waaqa guddaaf haa ta'u kan hunda dandeechisee hunduma keessa dabarsee asiin nage itti aansee obboleettii koo takkitti qixxee kumaatiin galatoomin jedha. Eessa akkan eegalu na dhibus har'a namoota daandiin wal fakkaaturra deemaa jiraniif waa takka lama jechuun barbaada. Guyyaa tokko harmeen koo fudhattee mana namaatti adaraa na kennitee xabala deemti waan dhukkubsattuuf. Yeroo kana umriin koo waggaa 3-4 caalu baadiyyaa waan ta'eef hoolaaf jabbilee eeguuf ga'eera. Ani immoo magaalaa xinnoo wayitti waan hin dhaladheef yeroof kanas hin danda'uun ture. Warreen ani biratti dhiifame na hin fudhan. Gurbantiin kun midhaan malee humaaf hin toltu. Maal goonu jiru? Ollaa isaanii maatiin ijoollee hin qabne waan jiraniif guddisanii ergachuu akka barbaada warra sana gaafatu. Haati koos dhuftee anas gara mana lammaffaa dabarsan. Guyyaa sun guyyaa yeroo dhumaaf ija haadha koo argeedha. Hangardhatti hin agarre. Wanti hundi akka abjuutti baay'ee waan yaadatu hin qabu. Kana booda gara loowwan tiksutti gadi ba'e. Umriin ijoollummaan itti ijoollee waliin taphadhe hin yaadadhu. Horii namaa jalatti ija banadhe. Naannoo kanatti waa'ee barumsaa haasa'uun hin baratamne. Namoota carrooman tokko qofaaf barata. Aadaan barumsaa laafaadha ture. Manni barumsaa yoo xinnaate sa'a tokko irraa fagaata. Osoman haala kanaan jiru guyyaa tokko oduu gaarii wayii dhaga'e. Innis manni barumsaa manumaan ani itti qacaramee biratti ijaaramuuf akka ta'e dhaga'e. Daldalaanis walumatti ana kun anaaf carraa gaarii fide. Kanaaf ganama sa'a 12 duratti hirribarraa ka'een dhokadhee bu'uura barachuu eegale. Hanga loowwan yaasuun eegalutti jechuudha. Fedhii barumsaa baay'ee qaba. Sababnis abbaan koo barsiisaa ture. Jette dhaga'e akka inni barsaate. Kanaaf guyyaan haa dubbatu. Barumsaan cimaa waanan ture. Barsiisan koo akka barumsa idilee na barsiisaniif maatiin bira jiru na gaafachuu eegala. Baay'ee ulfaataa ture. Sababni isaa maatiin sun ijoollee biraa waan hin qabneef horiin hurufatti hafu. Boodarra akkan baradhuuf murteerra gahame. Kanaaf immoo mindaan koo walakkatti cituu qaba. Innis 300 haa ture 150 gabbu waggaatti jechuu kooti. Allahu akbar. Kun bara 1997 anis kutaa tokko irra utaalee kutaa lammaffaa barumsa koo eegale. Manni barumsas haaraa waan tureef naannoo ijoollee 120 gola tokko keessa suuqaa fi lafarra teenyee itti eegal. Achii baanan gara horiitti hojii manas wantoota barbaachisu achumatti xumuradha. Sadarkaaf dorgommiin waan jiruuf uleen loowwan ittiin tiksutti hirkadheetuman dubbise. Koo irra deddeebi'e. Yoo bona ta'een ala ulfaataa ture. Sababni isaa horii 10 hoolota walitti qabeen lafa gaaroo tokko irra tikse. Midhaan yookaan mirgi namaa gurri tokko ciniinan ulee wayi gaafa samaa salphaa hin turre. Ganama baanan roobus caamus hanga aduun lixutti manatti ol deebuun hin jiru. Haaluma kana keessatti barumsa koo hanga kutaa 4 xumure. Kutaa 4ffattiin tokkoffaa ba'een ture. Amma yaaddoon biraa dhufe. Manni barumsichaa hanguma kutaa 4 qofa.
kutaa shanaffaa barachuuf daandii dheeraa deemuun dirqama. Tanaaf warri rafnaanii jette jedhan sareen. Maalumaafuu falmii dheeraa booda akkan barumsa itti fufuuf hayyama argadhe. Gammachuu guddaa ture, hiriyoota koorraa hin hafne. Akkuma ta'etti simisteera jalqabaa xumuradhe. Waan ta'uu danda'u miti. Adda kutuu yookaan iddoo biratti deemu dirqama ta'ee na mul'ate. Kanaaf simisteera lamaffaa akaakayyuu koo biratti akkan baradhuuf murtaa'e. Yeroon tiksee turetti mirgoo tokko naa bitanii turan. Guyyaa tokko roobni yandoon roobee horis walitti qabee harfafuun gara qarreetti oofe. Horii hedduu keessaa mirgoon koo qofti qilee buutee achumaan biyyee taate. Anis horii namaa waggaa 7-8 eegee saantima tokko malee gara akaakayyuu kootti geeffame. Isaanis harka qalleeyyii waan ta'aniif na barsiisuuf humna hin qaban. Bakki kun iddoo darraa kiiloomeetira 30 ol ta'a. Manni barumsaa sa'a tokko oloof. Ammas ulfaataadha. Iddoon manni barumsichaa jiru san magaalaa xinnoo wayii waan jirtuuf leestiroo qulqulleessee barachuu murteesse. Hojii barumsaas eegalee naannoo haaraadha. Nama leestiroo biratti dhiifadhee deemuun beeku. Mana barumsaa Memphis haaraadha. Iddoon itti loowwan tiksaa baradhe anaaf kanarra gaarii ture. Fedha koon alaan achi deeme. Duruma iddoon kun akka hin taane waan beektuuf haati koo Oromaaf na kennite. Akkuma ta'etti kutaa shanaffaa simisteera lamaffaa fixe. Amma ulaa biraa barbaaduun dirqama natti ta'e. Guyyaa tokko akaakayyuun koo firri abbaa koo lafa fagoo akka jiraniif isaan keessaa nama tokko akkan beeku natti hime. Seenaan koo hanga ammaa aanaa Suudee keessatti iddoo firri abbaa koo hin jiru jedhame aanaa sirkaati. Anis akka isaan wal na barsiisuuf taa'ii fi hayii dhorke. Guyyaa tokko fuudhee obboleessa abbaa kootii bira na geesse. Amma fira haaraa argadhe aanaa 2 qaxxaamuree. Adaadaan koo tokkos geessituu fidadhee amma fira haaraa argadhe aanaa 2 qaxxaamuree. Adaadaan koo tokko geessituu fidadhee akkan ishee bira barachuu danda'u natti himte. Anis gammachuu guddaan gara duubaa deebi'ee gaggeessituu koo fi obboleettii koo fuudhee bira qajeelche. Amma simannaan akka yeroo duraan na hin eenye adda ta'e. Yaada biraattu dhiyaate. Innis waggaa 2-3 mana namatti galee hojii hojjedhee ergan qarshii kuufadhee akkan baradhuuf galaanni bakka bultii hin qabne jirma baatee deemaa jedhan. Kanumaatti obboleettii koo qabeen deeme. Waa'ee obboleettii koo umrii koo guutuu osoon haasa'eeyyuu hin fixu. Kana bira dabreera. Yaada kana hin fudhanne. Kanaaf ofirra gara fira biraan na dabarsite. Amma aniif obboleettiin koo gargar baanee isheen mana biraa galtee waa'ee koo mirriiraa jira. Dhumarratti nama biratti galee hojii qonnaa hojjechaa mindaa walakkaan barumsaa akka baradhu taasifame. Anis ganna waan ta'eef hojii qonnaa eegale. Gaafan torbee tokko bulu nuti akkuma ati tole jettuufi malee si barsiisuu yaadamu. Mindaa dachaa siif goona hojii kee itti fufi naan jedhan. Iddoon fagoodha. Biyyi natti haaraadha. Eessa deema? Malli na harkaa badde. Karumaan ittiin achi baduun malaa jira. Innis naaf milkaa'ee bade. Iddoo obboleettiin koo jiru gahe. Kana booda firuma keessaa iddoo tokko argadhee barumsa kutaa 6ffaa irraa eegale. Yeroo darbe hundarra amma tasgabbaa'een jira. Kutaa 6-8 achumatti hin fixadhe. Sadarkarraas hin buune. Ministirii qabxii olaanaa fide. Amma kutaa 9
kutaa saylaffaa haga 12ffaa magaalaa kireeffadhee qallaba qopheeffadhee barachuun narra jiraata. Amma gaadir qabne maatiin ani bira jiru manguddoo waan ta'aniif kanaaf guutuun itti ulfaata. Lafa xinnoo ishee waan naaf kanneen hanga ta'e na gargaarte. Barumsa sadarkaa lammaffaa eegaleen jira. Jireenyi baay'ee ulfaata. Anis dura bu'aa mana barumsaa bira deemee rakkina koo itti hima. Akka gargaarsa naaf godhan gaafadhe. Isaanis sanbata lamaan daree barattoonni itti barataa akka qulqulleessuuf mindaa baatiin qarshii 100 kanaaf kennan natti himan. Anis yaadicha fudhadheen hojii koo eegale. Anaaf waan guddaadha. Qarshii 30 haga 40 mana kiraaf kanaaf wanta tokkoof naaf oole. Mindaa waan qabuuf baay'ee yaaddu. Haaluma kanaan barumsa koo hanga kutaa 4ffaa fixadhee qabxii gaarii fide. Afur akka jechuutti preparatory dulloomaa tokko keessa waan tureef hojii barumsaa koos itti fufe. Wanta kana hunda hanna dubbise of dhaaduuf osoo yookaan hidhii akka naaf xoxxaniif miti. Ani rakkoo addunyaa akkan waan kophaa koo baachaa turetti yaadee baay'ee itti miidhameera. Takka habalamee kaan ijoollee biraa daqiiqaa takka boos waan baay'ee yaadaa sa'aatii takka 2 boo'aa warri rakkinni biyya lafaa dugduma keessanirra qofa waan jiru isinitti fakkaatu. Namni biraas ulfaata waan baay'ee haguugee akka deemu beekuun baay'ee isin jabeessa. Jireenyi salphaa hin turre. Hadhaa biddeena mana ormaa kan dhanne qofa beeku. Yaa warra gaafa balleessitan abbaa isiniin lolu qabdan. Yoo roorrifamtan abbaa isiniif lolu qabdan. Yaa warra gaafa gufattan haadha isiniif rifattu qabdan. Gaafa beleeftan ija laaltee isiniif beektu qabdan. Akka carroontan kabaja guddaa kennuufii qabdu. Sababnis gatii waan hundaattuu yoo harka dhaban qofa nama mul'ata. Carraan karaa gubbatti hafuu koo bal'aa ture. Sababni isaa guyyaa naa dubbatu. Dhumarrattis amma hinoo ani doktora ta'een jira. Galatooma akkuma waa irraa barattaniif warroonni chaanala kanaa subscribe, like, shares godhaa nu jajjabeessaa. Seenaan kun seenaa asoosamaa osoo hin ta'in kan qabatamaati. Irraa baradhaa isiniin jenna. Galatooma.